ማርያም እናቴ እመቤቴ ድንግልም የለኔ ዋሴ ነሽ አንቺ ጥበቃዬ መጠጊያ ታዛዬ ማርያም እናቴ እመቤቴ ድንግልም የለኔ ማርያም እናቴ እመቤቴ ድንግልም የለኔ ዋሴ ነሽ አንቺ ጥበቃዬ መጠጊያ ታዛዬ ማርያም እናቴ እመቤቴ ድንግልም የለኔ ሰላም እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? እኔ ጋር ሁሉ መልካም ነው። እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። አልዬ ይባላለሁ። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ አድርጉት። ዛሬ በአዲስ ቪዲዮ መጥቻለሁ። እንግዲህ እንደምታዩት ዶናት ለመስራት ነው። ነጋፍ ጃላላ አራርዋቀዮ ስኒፋ ባየቱ አከም ጅርተኒ ከበጀምቶ ተፊ ጃለተምቶ ተማቲ አልዬቱ ከንታተኒ ጅርቱ ጅረስኒ ጀቻ ጉያ አራከነ ቪዲዮ አረቀበነ ዲያኔ ጅራ ቪዲዮ ከኛስ ዶናቲ ወጀቹዳ haala doonaatii itti hojjennu isinitti agarsiisa jechuudha. Hunda keenyaaf haara miti garuu viidiyoo kana daawwadhaa, laayik, sheer, sabskiraayib godhaa isin jechuu yaalanna. Egaa karaa viidiyoo keenyatti deemna jechuudha. Eshi jalqaba irratti meeshaa duwwaa qopheeffannaa. Inni kun immoo daakuudha. Inni kun immoo veneellaadha jechuudha. Veneellaa namni wallaaleen jiru veneellaadha. Inni kun immoo kalarii jijjiiruu yoo barbaanne zaafiraanidha jechuudha. Inni kun irshoodha. Inni kun immoo aannanii. Inni kun immoo sukkaara. Inni kun immoo killee tokko qopheeffannee jirra jechuudha. Akka dafee nu bukaa yoo barbaanne asitti waliin ga'uu dandeenya jechuudha. Yoommoo fedhii qabdan ta'e asitti yoo qabaachuu beektan illee dhiisuu dandeessan, harka keessaniin hojjechuu dandeessan. Egaa jaalatamtoota fi kabajamtoota maatii Waaqayyoo laayik, sheer, sabskiraayib gochuu hin dagatina. Karaa hojii keenyatti deemna jechuudha. Ashii mul'ata yaada tokkoffaa irratti isa kana jechuudha. Aannan qopheeffannee aannan keenyatti naqannaa. Aannan keenyatti naqannee mul'ata yaada. Aannan keenya itti naqanna jechuudha. Egaa aannan keenya itti naqanneen booda buuphaadha. Egaa buuphaatti naqanneen booda ishee kana jechuudha. Viinillaa xiqqoo manka tanaan jechuudha. Manka ishee xiqqoo, manka shaayitiin veneellaa xiqqoo itti godhanna jechuudha. Ishii maatii Waaqayyoo inni kun hin mul'ata yaada. Irshoodha itti naqanna jechuudha asitti. Inni kun immoo manka xiqqoo veneellaadha. Inni kun immoo zayitiidha jechuudha. Maatii Waaqayyoo jira. Haala kanaan kalarii isaa osoo hin baay'atin hojjechuu qabna jechuudha. Kalarii baay'atee gaanitti. Kanaafuu haala bareedaa ta'een bukeechi ni argama jechuudha. Baay'ee namatti tola. Pooliisaayyuu jechuudha. Amma kanaafuu daakuu qofaa daakuun itti namna. Yoo barbaade dabalachuu dandeenya. Kanaaf tokko fi masha gochuu dandeenya rakkoon qabu. Ani amma daakuutti dabalee jechuudha. Tokko fi masha hojjechuudha. Daakuutti dabalee jira. Kanaaf illee gaafa keenya bukeessan jechuudha. Haala tokko bareeda. Maatii Waaqayyoo daakatti hojjechuu qabna sirriitti bukeechuu qabna. Gaariin fuula jechuudha. Walitti deemna. Akka qeemanii irratti naqadda akka fooliin isaa keessaa dhufee fi kan qillee jechuudha. Kanaaf hiiliin beekama waan ta'eef hiilii barbaachisaadha. Egaa kana bukeessanii muree isa kana hiilii qabna. Shafanni bukeenya. Ashaboollee yoo barbaadan ashabootti godhuu hin dandeechan jechuudha.
Inni kun immoo ashaboo xiqqootti goonee jira jechuudha. Maankaa xiqqoo saniin ashabootti naqachuu ni dandeenya. Haala kanaan sirreeffame jechuudha. Egaa waa tokko beeknaan nama sin salphata jechuudha. Biyya keessallee teenya waa garaagaraa meeshaa garaagaraatti fayyadamnee ofii keenya qonna hojjechuu ni dandeenya jechuudha. Kanaafuu haala kanaan hojjetachuu ni dandeenya jechuudha. Ishee kana itti bibbuusaa sirreeffachuu ni dandeenya jechuudha. Qaama kan maal bilcheessuu qofa. Haala kanaan egaa qopheeffanneen booda haala kanaan jechuudha. Asitti zaytiin qopheeffannaa. Zaytiin kun already hojii waan ta'eef iyyuu kanaaf hojjechuu qaba jechuudha. Hin baay'atu zayitii yoo baay'isne zayitii doonaa irratti baay'ata waan ta'eef baay'ee gochuu gaarii miti. Kanaaf zayitii xiqqeessuu qabna jechuudha. Maatii Waaqayyoo kana fakkaataa laayik sheer sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa. Aga viidiyoo biraatiin walitti deemutti turtii gaarii. Egaa maatii Waaqayyoo xumurree jira jechuudha. Kana fakkaata yoo isinitti tole laayik sheer sabiskiraayib gochuun nu deeggaraa isiniin jenna. Haala kanaan hojjennee fayyadamuu ni dandeenya jechuudha. Baay'ee tokko bareedas mi'aasii jechuudha. Kana fakkaata.
ማርያም እናቴ እመቤቴ ድንግል እምዬ ለኔ ዋሴ ነሽ አንቺ ጠበቃዬ መጠጊያ ታዛዬ ማርያም